nagaan siniif haa ta'u hordoftoota Kaakuu Tiyuubii akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti galata waaqaa ta'u har'a bu'aa tokko sinitti himuu dhufe jechuudha bu'aa piraankii keenya piraankii haadha eebbaa kaleessan irratti hojjette waan inni uume sinitti himuuf jechuudha kaleessa piraankota sana argitanitti ilaaltanitti jechuudha piraankichi argii dhufee jiraan har'a ilaale galgala ilaalle turenni galgala yeroo hundumaa dafee rafaa kanaafu piraankii keenya sana har'a ilaaleetu ani garuu sodaadheera jiraan amma jechitti kana fudhateetu midhaara jedheen ture yeroo sana viidiyoo sana keessatti yaadattu yoo ta'e jechuudha garuu akkuma sana haati eebbaa kamtiin akkasti piraankii si gootii piraankii salphaa baay'een jira miti jedhe otoo akkanatti aasofnu jechuudha tokko lama jenneetuma aasofnu maal eengada piraankii irratti hojjennee jedheeni ati oduudhuma jette malee waan guddaa akkasiin jette hin jenne jedhee otoo walitti deddeebisnu jechuudha. Baay'ee jiran dafee aara amala keessatti dafee aara nama dafee aaruuf immoo itti deddeebisuun sirrii miti jechuudha. Namni dafee aaru obsan qabu jechuudha. Kanaan osoo teenyu osoo akkana walii deddeebisnu jechuudha. Aaree na kabalee na darbatee yeroo na darbatullee jechuudha bismaaratti na buusee jechuudha bismaara girgiddaatti rukutamee jiru iddoo ciisaatti ture kan walitti haasaa ture kan walii falmaa ture jechuudha bismaara akkanaa jira girgiddaa akkana godhamee rukutamee jechuudha kan waan tokko itti goggodhannu uffata faatti goonu yaa'u mani dhiphaan waan matee godhametti fayyadama waan ta'eef jechuudha isatti yeroo na buusu waan ta'e sin agarsiisa jechuudha achi na darbatee yaa'u bismaarichi duukaa ture yeroo sana maan ofirraa hin qabu isa booda bu'aadha garuu bu'aa piraankii keenyaati ofii keenya bu'aa buufan waan tokko yeroo hojjettu sababaa bu'aa qaba jechuudha sababaa fi bu'aatu jira jechuudha akkasatti wanti bismaaricha akkana yeroo jiru akkanaan bakka humana kutee jechuudha si achi akkasti haadha eebbaanii bu'aa akkas nu buustee siniin jedha egaa akkas ta'eeyyuu ergi akkas na godhe immoo dhaqeenaa ashaksiisee sun kilinikiin jira naannoo keenya wallollee irraa jechuudha amma jiraa wajjin baaciru gabaabatti jiraa wajjin wallollee jirra kun bu'aa piraankii keenyaati jiranii dafee aara nama aarutti deebisuun sirrii miti nama aaru jalaa immoo callisuudha anillee tuman deddeebisee nan hojjedhe piraankii miti nan jedhe isheen aarsuu jedheetti deddeebisaa ture akkasti haadha eebbaa faanillee lammata akkan hojjenne achillee akkan dhaqne areebbaan kana viidiyoo kana yeroo argitu garuu maal akka jettu ayidoonnoo hin beeku karaa ku'anii isheerra rakkoon qabu isheerra waanuma tokko waan namni teessin jiru piraankii ma normaaliidha jedhee fudheera'anii jiraan garuu akkamitti akkasiin jetti akkamitti kana yaadde garaa mashii keessattuu waa'ee akkanaa akkamitti yaaduu dandeesse waa'ee qorichaa akkamitti yaaddii piraankii baay'eetu jira nyaataan kan wal qabatu waanuma nyaata ati geessituu fi
shakkii akkanaa ishee keessa dhufee laata biyya keenyatti namni nyaatuma kana godhee namoonni walitti dhiyaatan hiriyoonni illee ollaalni illee karma nyaataati kan isaan wal miidhanii waan tokko walii laatanii jechuudha. Waanumatti yeroo baay'ee nyaata mana ishee geessituu fi kan kana garaa ishee keessatti yaaddee piraankiidha moosiin jettii jedhee kanaan egaa kan nuni baay'ee wallallee akkasitti jirre jechuudha. Ani garuu hin beeku. Video kana yeroo argitu haadha eebbaan garuu maal akka jettu I don't know maal akka gootu hin beeku. Jiraafaan illee wallallee jirra. Jiraafaan illee namni nu araarsu iyyuu hin argamne. Ofiima keenya deebinee araaramnatee namatu nu araarsatee namatti himannatee hin beeku ani kun ta'eera jechuufanidha. Yaa booda sin qaqqabuun isu jedheen yoo amma fakkeenyaaf yoo haadha eebbaa ni naa bilbiltee maal jedhee anis amalatti jijjiirradhe waan tokko jedhee isheen viidiyoo faa keessa dubbachuu dandeessi. Viidiyoo faa dalagdee ana waa'ee koo dubbachuu dandeessi. Fayyoo amala natti jijjiirratte jechuu dandeessi. Bilbila narraa kaasuu didde jechuu dandeessi. Kanaafi kana yoo argite immoo hunduma isaayyuu nu batti jechuudha. Isinillee nu battu jechuudha. Kanaaf ammallee taanaani ani walumaa galatti ana haadha eebbaa akkasitti akka nu gidduudha deemtu kan nu keessaa deemtu kan ana biraa deemtu barbaadu. Isheenillee dhuftee ana birallee dhuftee mana keenyallee dhuftee jiraa biratti akka isheen haasoftu barbaadeen kan viidiyoo kana dalage jechuudha. Akka isheen waan hundumaa itti himtu teessistee fakkeenyaaf ni viidiyoo haasaan daqiiqaa 12 ta'uu danda'a. Waanuma ijoo dubbatama. Namni garuu taa'ee yeroo walitti himu yeroo wal hubachiisu waan sa'aatii dheeraa haasa'uu dandeessa. Waan baay'ee wal keessa haasa'uu danda'a jechuudha. Namni yeroo wal hubachiisu yeroo wal gorsu waan baay'ee namatti hima. Isheenis muuxannoo qabdi haadha ijoollee waan taateef waa'ee kana waa'ee viidiyoo kana waa'ee haasaa kana waa'ee hawaasummaa kana waa'ee YouTube kana sirriitti beekti. Kanaafuu nu bira dhuftee akka isheen akkana waan hundumaa qulqulleessitu kana ni hojjedhe. Yaanios kun immoo baay'ee salphaadha. Umaa jechuu miti isiniin jedha. Akkuma waan tokko na waraanitti ilaalee garuu akka bartaniif jedheen.